baraan Hindu hinjiraata malee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata dureen yeroo qabnu keessatti gabaabsee dubbachuu barbaadu dubbii Waaqayyoo dhagahuu, dubbii Waaqayyoo eeguun jireenyatti nama geessa kan jedhu. Dubbii Waaqayyoo dhagahuun, dubbii Waaqayyoo eeguun jireenyatti nama geessa. Boqonnaa 8 kan keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee dubbii Waaqayyoo dhagahuutii fi dubbii Waaqayyoo isa dhagahan kan immoo waa'ee eeguutan dubbatu. Isaayyaas keessaas akkuma kana silaa aannan caqase kana nutti hima. Dubbii Waaqayyoo bokkaadhaaf cabbiidhaan fakkaatee gadi bu'aa lafa jiisaa, lafti biqilaa laatti hin guddata, biqilaan sun ija hin godhata. Isa facaasuu fi sanyii nyaatuuf biddeena hin kenna. Akkuma kana dubbiin koo ol waaqarraa gara keessan dhufee gara namaa dhufee akkasumaan hin deebi'u otoo hojii hin hojjetinee dubbii Waaqayyoo keessatti. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo gara keenya haa dhufu har'as. Inni waa hojjetee dinqii agarsiisuu danda'u dubbii Waaqayyoo gara keenya haa dhufu. Yaaqoob immoo maal jedha? Dhageettii qofa otoo hin taane gootuu dubbichaas ta'aa jedha. Isa dhaga'u dubbii Waaqayyoo dhaga'u, dubbii Waaqayyoo eeguu, waan dubbii Waaqayyoo jedhu immoo gochuu. Kutaa har'aa kana keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka amala isaatii, akka amaleeffatetti gaara ejersaatti ol ba'e halkan Waaqaa wajjin, abbaa isaatii wajjin haasaa kadhataa tureetu iyyuu gara Yerusaalemitti, gara mana qulqullummaatti deebi'e. Mana qulqullummaatti ol lixe, hin taa'e. Sabnis fuula isaa duratti wal gahan sassaabamanii achiin booda barsiisuu jalqabee jedha. Maal barsiisa? Dubbii Waaqayyoo barsiisa. Isa jiraata, isa jireenya namaaf kennu, isa afaan sabbanateetu iyyuu isaaniin barsiisuu jalqabeedha dubbii Waaqayyoo. Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nutti haa dubbatu. Dubbii Abbaa, dubbii isa jiraataa ta'e dubbii Waaqa keenya. Kanaafi waan jajjabaa kutaa kana keessatti kaa'ee jira. Boqonnaa 8 kana keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo kanatti warri Farisootaa fi warri barreessitoota dubartii ejjarratti argamtee jedhan qabanii fidaniitu fuula isaa dura dhaabaniitu, Museen seera keenya keessatti nama akkas godhu kana dhagaadhaan rukutaa jedha, ati immoo maal jette yaa Gooftaa waa'ee kanaa jedhanii yeroo isaan gaafatan arganna kutaa kana keessatti. Homaan dubbanne Gooftaan gad jedhee lafarratti barreessuutti ka'e. Ammas hin barreessin dhaggeeffatan. Ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne dubartii kana dhagaadhaan haa rukutu jennaan hundumti isaanii, hundinuu hojii isaatii beeka, waan godhe hin beeka, hojiin isaa dhugaa itti ba'a. Hojii isaa sun immoo akka inni dhugaa itti ba'u immoo kan godhu dubbii Waaqayyooti, hafuura Waaqayyooti. Tokko lamaan sammuun isaanii, yaanni isaanii isaan ceephee jennaan tokko lamaan bahanii sokkan. Achi booddee gara dubartiitti deebi'ee garagalee, dubartii nana warri si hammeessanii eessa jiru jennaan tokko iyyuu hin jedhan jette. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Ati amma dhaqi, ati amma hiikamteetta, dhaqi garuu lammata deebitee cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Dubbii Waaqayyoo gara koof gara keessan yeroo dhufu hir'ina keenya, seelkoo keenya sana ceephaa, karaa dadhabbii keenyaa nutti agarsiisa firoota koo. Kanaaf dubbii isaa dhaga'uun, dubbiin isaa yeroo gara keenya dhufu gurra keenya kennuuf hin barbaachisaa ta'a, dhaggeeffachuun barbaachisaa ta'a. Waaqayyo wanta inni jedhu, waan inni isaa dhiisuudhaaf, waan inni irraa deebi'aa jedhe irraa deebi'uudhaaf
isa dhaggeeffachuun barbaachisaa ta'a. Achi booddee hin sokkite. Gooftaan deebi'eetu lakkoofsa 12 irratti ani ifa biyya lafaati. Ana duukaa kan bu'u ifa keessa deddeebi'e malee dukkanni isa hin argatu jedhee yeroo inni dubbatee jalqabeetuyyuu Fariisonnii fi warri barreessitoonni kun Gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaa itti qoran barbaachuutti kan itti dabalanii. Kanaafis immoo Gooftaan akkas jedha. Ani abbaa koo biraa kanan dhaga'e, abbaa koo biraa kanan arge, isanii isinitti hima. Dhuga ba'umsa koos hin dhageessani, hin hubattan isin. Isin abbaa keessan dhageessu. Abbaa keessanirraa waan dhageessanii fi waan argitan sana raawwattu jedhaan. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Abbaa koo biraa kanan dhaga'een dubbii jireenyaan isa kanan isinitti dubbadhaan na dhaga'uu dadhabdanii, na hubachuu dadhabdanii dubbii jireenyaa isa jireenyatti geessu. Garuu isinii abbaa qabdu, abbaan keessan diiyaabiloos, abbaan keessan seexana isa dhaggeeffattu, yaada isaas gootu, karaa isaarras buutu, fedhii isaas raawwattu ittiin jedheen Gooftaan Yesuus Kiristoos. Fariisonni yeroo sanatti itti fufaniitu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaga'uu mannaa garaa isaanii jabeeffatan. Yesuus Kiristoos inni abboommii abbaa isaatii kan eegu, dubbii abbaa isaa kan dhaga'udha, kan godhudha, kan raawwatudha. Kan raawwatu qofa otoo hin taane warra isa dhaga'aniif immoo dubbii jireenyaa kana Gooftaa hirudha, Gooftaa kennudha. Kanaaf mana qulqullummaa keessa gadi taa'ee isaaniin barsiise, isaanitti dubbate. Waaqa abbaa biraa, abbaa isaa biraa kan fudhate sana isaaniif dabarsee hire. Fariisonni garuu maal godhan? Isaan isa cubbamaadhaaf dhiisu mannaa, isa cubbamaa dhagaa ol fudhatanii harrukutuuf qophaa'anidha isaan. Gooftaa kan qoran turan isaan. Dhuga ba'ummaa inni kennu waa'ee abbaa isaatii hi'iyyoo warra jedhan, waawuu warra jedhan turan isaan. Ilma Waaqaa ta'ee mul'achuu isaa kan ganan jarreen akkasiiti isaan. Kanaaf Gooftaan akka jedheen, isin abbaa koo hin beektan, anaanis hin beektan. Otoo anaan beektan ta'e abbaa koos beektu ture isaanii jedhe. Otoo anaan hubattan ta'e, anaan otoo beektan ta'e abbaa koo sana erge isa hin beektu turtan. Maaliif Waaqayyo eenyummaa isaa kan inni mul'ise karaa tokkicha ilma isaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Isa ofii isaa nuuf kennee du'a nu oolche, jireenyatti nu fide. Karaa isaa of nutti mul'ise inni. Isin ittiin jedheen, isin dubbii koo isa dhugaatti yoo jiraattanii, duuka buutota koo taatu turtanii. Lakkoofsa 31-32 irratti duuka buutota koo taatu turtanii, isin garuu na dhaga'uu hin barbaanne. Otoo duuka buutota koo taatanii dhugaatti jiraattu, dhugaan immoo birmadummaa isin baasa, hurrii isin baasa, birmadummaa isin baasa. Dubbiin jireenya isaaniin jedheen.
waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Abbaan keenya Abrahaamii jedhaa turan gooftaa Yesuus Kiristoosin beeka abbaan keessan Abrahaam akka inni ta'e. Nuyi garbummaatti iyyuu jiraannee hin beeknuudhaan garuu garbummaa keessa jirtu ittiin jedhe. Dukkanatti jiraannee hin beeknu nuyiidhaan dukkana keessa jirtu garuu ittiin jedhe. Dukkanicha keessaa hurrii ba'uutti isiniif ta'a jedhee itti dubbate gooftaan Yesuus Kiristoos warra dubbisaa dhaga'uu dadhabaniif. Waaqayyo gurra keenya haa saaqu firoota koo. Waaqayyo garaa keenya haa banu firoota koo. Dubbii Waaqayyo abbaa dhageenyee hurrii ba'uudhaaf, birmadummaa ba'uudhaaf, hiikamuudhaaf, jireenya bara baraa amma kan dhandhamanne malee caalaa dhandhamachuudhaaf, amma gooftichatti kan hiikne caalaa ol gara isaatti hiikuudhaaf akka nu dandeenyutti Waaqayyo gurra keenya, dhageettii keenya haa banu ammayyuu. Maqaan Waaqayyo kan ulfaate ta'u. Dubbii koo dhaga'uu hin dandeessan isinitti jedheen gooftaan Yesuus Kiristoos. Hin hubattanis. Dubbii koo hubattan. Dhugaan dubbii kootii isin bira hin jiru. Hin galaafanne, galaan godhanne dubbii koo isa jiraata. Kanaafoo waan dubbii koo hin dhageenye ta'eef kanaaf dhuguman isiniin jedha. Dubbii koo hin dhageessan taanaan, dubbii koo hin eegdan taanaan duutu ittiin jedheen. Du'a. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuun du'a. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuun, dubbii Waaqayyoo qalbeeffachuu dadhabuun, dubbii Waaqayyoo hubachuu dadhabuun, dubbii Waaqayyootti jiraachuu dadhabuun du'a. Waaqayyo irraa adda ba'uudha. Lafarratti iyyuu otoo jireenyatti jirru, fooniif lubbuun otoo walitti jiru iyyuu sarara adda ba'uudha. Jireenya barbaraa kan inni qopheesse, du'a ilma isaa du'aa ka'uu isaatiin kan inni qopheesse, kan barbaraa sana itti citanii hafuudha. Dubbii Waaqayyoo dhagahanii qalbeeffatanii itti jiraachuu dadhabuun. Waaqayyo nu haa gargaaru. Warri dubbii Waaqayyoo dhagahanii, namoonni Waaqayyoo nu fuula dura kan darbani, warra akka Daawit fa'a akkas jedhan. Calqabni dubbii keetii dhugaadhaa yaa Waaqayyo. Calqabni dubbii keetii dhugaadha. Dubbiin kees dhugaadha. Adaraa dhugaa dubbii keetii hidhii kootti afaan koorraa hin fuudhin. Raawwatte afaan koorraa hin fageessin. Jireenya koo keessaa hin fageessin jedhanii otoo isaan Waaqayyoon kadhatanii argina. Dubbii Waaqayyoo keessaa Faarsaa 119 lakkoobsa 43, lakkoobsa 142, lakkoobsa 160 irra han jiru yeroo dubbifattanii ilaaltan. Afaan koorraa jireenya koo keessaa dubbiin kee hin dhabamin. Inni karaa kee na agarsiisu, inni akka jiraataa taate natti mul'isu, dubbiin kee jireenya koo keessaa hin badin jedhanii Waaqayyoon kadhatan. Firoota koo dubbiin Waaqayyoo nurraa hin fagaatin. Dubbiin Waaqayyoo jireenya keenya keessaa muxut jedhee hin badin. Yoo inni bade karaa Waaqayyoo irraa kaanna, karaa Waaqayyoo irraa banna, hin argamnu. Ermiyaas namni Waaqayyoo akka jedhe, Waaqayyoo harka isaa diriirse hidhii koo tuqe. Maaliin? Dubbii isaatiin hidhii koo tuqe. Afaan koo keessas immoo dubbii isaa kaa'e jedheetu Waaqayyoon wanta inni godhe dubbata. Harka isaa diriirsee Waaqayyo afaan koo tuqe. Maaliin tuqe? Dubbii isaatiin tuqe. Afaan koo keessa dubbii isaa kaa'e. Jireenya koo keessa dubbii isaa kaa'e. Isa qofa isinitti hin fakkaatin, isaa wajjin immoo ergaatti kenne. Boqonnaa tokko lakkoofsa 9-10 dubbifattanii yeroo ilaaltan maal akka godhuuf? Dhaqee han buqqa'uu qabu akka buqqisuuf, dhaqee han dhaabamuu qabu akka dhaabuuf, dhaqee kan diigamuun isaaf ta'u akka diiguuf, kan ijaaramuun isaaf ta'u immoo akka ijaaruuf jireenya isaarraa jalqabe.
dubbii waaqayyoo yoo nu keessa jiraate afaan keenya yoo hidhii keenya yoo tuqe nu keessa yoo bule firoota koo jireenya keenya keessa waan buqqa'uun isaaf ta'u buqqisa waan aramamuun isaaf ta'u aramee baasa waaqayyotti kan tolu yaada waaqayyoo wajjin kan deemu immoo nu keessa kaa'a karaa waaqayyoo kan nu agarsiisu nu keessa kaa'a dubbii waaqayyoo yeroo jireenya keenya qabatu akkas godhan warri nu fuula dura darban maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u kanaaf dubbii waaqayyoo argameera anaaf sagalee waaqayyoo anaaf argameera anis isa nyaadheera yaa waaqayyoo maqaa keetiin waamameera dubbiin ani nyaadhe argadhee jireenya koo qabbaneesseera jireenya koo gammachuudhaan guuteera jedha Ermiyaas boqonnaa 15:16 dubbifatanii yeroo laaltanitti dubbii waaqayyoo anaaf isiniif haa argamu dubbii waaqayyoo anaaf isiniif haa argamu akka maal goonuuf akka nyaanne akka nyaanne keessi keenya akka qabbaneeffatuuf keessi keenya aara galfii akka argatuuf isaan gara waaqayyootti akka guddachuu dandeenyuuf dubbii waaqayyoo bara kana keessa bara namni dubbii waaqayyoo akka leeyyootti ilaale keessa waan akka waan salphaa ta'etti ilaale keessa otoo waaqayyoo namatti dubbatu otoo waaqayyoo nama barsiisu karaa garaa garaa bara dubbii waaqayyoo salphate keessatti waaqayyoo dubbii isaa nuuf kennu nuuf nyaannee akka hin beelofneef deebine galanni waaqayyoof haa ta'u Hizqi'eeliin akkuma kan jedhe yaa mucaa namaa ka'ii fuula koo dura jaaji hoo macaafa kana nyaadhu afaan keettis haa mi'aawu garaa keessittiin maal godhadhu guuttadhu hoo waaqayyo maqaan isaa eebbifamu firoota koo bara kana keessa darbu kan dandeenyoo jiraate waaqayyo isa ka'ii ijaajji fuula koo dura hoo harka kootii fudhadhu san siif kennu san gara jireenya keetti fidu dubbii koo isa jiraata kana immoo nyaadhu afaan keetta mi'aawu afaan kee banii nyaadhu garaa keessa immoo guuttadhu jilba sii ta'a galaa sii ta'a si ceesisa si dabarsa qilleensa baraa keessa si dhaaba hoo sanni jedhu kana akka fudhannuuf waaqayyo nu gargaaru har'as waaqayyo danda'a maal bara Ermiyaas waa hojjetee dhaabe waaqayyo bara Hizqi'eel hojjete tajaajilu waa hojjetee dhaabate waaqayyo har'as jiraataadha gooftaan hin kennanni qabeessa har'as garuu qophiin nu biraati akkuma warra Fariisotaatiin jedhame yoo hin dhageenyu taane dubbii waaqayyo yoo hin hubannu taane dubbii waaqayyo yoo hin amannu ta'e dubbii waaqayyo irratti hin kufnu yoo ta'e irratti aaran galfannu yoo ta'e nuun waan kan biraan nu eeggata firdii bara bara du'a jireenya miti garuu waaqayyo nu dabarseera Yesuus Kiristoosiin nuuf kennee dabarsee maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u kanaaf firoota koo amma qabxiilee gaggabaabaa dubbachuun barbaada dubbii waaqayyoo gara keenyaa yeroo dhufu maal godha dubbii waaqayyoo gara keenya yeroo dhufu tokko dubbii waaqayyoo gara jireenya keenyaa yeroo dhufu jireenya keenya isa cubbuun biyyi lafaa darbaan keenya dukkaneessuu isa barbaadu isa ibsa isa enlighten godha seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 yoo dubbifanne ilaalle calqaba macaafa qulqulluu irratti dubbii waaqayyoo akka jedha lafti bifan qabu raate onaas ture ilaala callabboo gadi fagoorra dukkanatu ture kanan fakkaatu jireenyi namaa bifa kan hin qabne ona dukkana
gadi fagoo hammam gadi fagoo isaa akka ta'e namni hin beekne kana isa kanarratti Waaqayyo maal jedha? Ifni maal haa ta'u? Haa ta'u. Ifni maal ta'e booddee hin ta'eef. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Dukkana keenya kan ibsu Gooftaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Dukkana ijoollee isaa qabachuu barbaadu. Dukkana gaaddisa isaanii irratti gaaddisaa kan rukutee bittimsee ifa jireenya bara baraa bakkalcha ganamaa han irratti ibsu Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo dukkana jireenya keenya ibsa dubbii isaa yeroo fidu. Yeroo afaan isaa keessaa jechi isaa yeroo ba'u. Dubbiin isaa yeroo ba'u. Ba'ee immoo lafa otoo hin bu'in gara keenya yeroo dhufu. Kana godha Waaqayyo. Qophoofnee Waaqayyo wanta inni godhu kana yeroo hundumaa caqafnee hin hubannaa laata? Abbaan Wangeelaa Yohaannis wangeela isaa kana keessatti Kiristoositti jireenyi ture, Kiristoos keessa jireenyi ture. Jireenyis ilmaan namaatiif maal ta'a turedha? Hin ibsa ture. Ifichi dukkanarratti hin ibsa ture. Dukkannis isa moone. Isa mul'ate sana Gooftaa Yesuus Kiristoos isa hin moone. Isatu dubbisa gara keenya yeroo fidu dukkana keenya irratti ibsa. Dukkanni keenya sun ificha mo'uu raatee hin danda'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Garuu waa tokko immoo dubbata. Ifichi gara biyya lafaa yeroo dhufetti namoonni jedha dubbii Waaqayyo hojiin isaanii hamaa waan ta'eef gara ifichaa dhufuu hin barbaanne. Gara ifichaatti bahuu hin barbaanne. Ificha simachuu hin barbaanne. Warri Fariisotaa kan isaan godhan isa kana. Warri Yihuudootaa kan isaan godhan isa kanadha. Ifa sana simachuu hin barbaanne. Maaliif? Hojiin isaanii hojii dukkanaa ture waan ta'eef. Dukkanni gara ifaatti akka nu hin baane nu godha. Cubbuun gara ifaatti baanee ificha akka nu hin simanne nu godha firoota koo. Garuu dubbii Waaqayyo dhufee dukkanicha yeroo cabsu, dukkanicha yeroo rukutu, ifti jireenya keenya irratti akka ba'u godha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Dubbii Waaqayyo argamee anis nyaadhe han jedhu namni Waaqayyo kun sababii kanaatiif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qorontos keessatti isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti Phaawulos maal jedha? Ifa kana nutu ofii keenyaaf fedhee barbaadee harkisee ofitti fudhata miti. Eenyutu isa kana godha? Waaqayyotu ayyaana isaatiin, ayyaana karaa Kiristoos Yesuus argame sana ulfina Waaqayyoo isa mul'isu ogummaa isaa sanaan ifa gara biyya lafaatti fidee garaa keenya keessatti ifni akka inni ifu godhe jedha. Garaa keenya isa dukkana sana isa akka inni ibsu godhe. Dukkana keessatti immoo ifti haa ifu kan jedhe isaa nu miti, nama kan biraa miti, Yesuus Kiristoos Gooftaa keenya fayyisaa keenyadha. Dukkanni keenya haa ifu, akka inni ifu han godhe, haa ifu kan jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dukkanni keessan ifeera, Waaqayyoon haa galatu. Dukkana keenya isa ibseef Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni ulfinna haa ta'u. Dubbii isaa mul'isee sagalee isa ture ayyaanaaf dhugaadhaan guutee isa nu keessa bule, isa foon uffate ba'aa keenya nu fakkaatee baachuudhaaf Waaqa ta'e otoo jiru isa mul'iseetu dukkana keenya irratti ibseetu dukkana keessaa gara ifaattas nu baase. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Lammaffaa dubbii Waaqayyoo gara jireenya keenyaatti yeroo dhufu jireenya keenyaaf nyaata galaa nuuf ta'a. Dubbii Waaqayyoo keessaa Yohaannis boqonnaa
jaa soddomii sadii akkasumas soddomii shanarree dubbifannee ilaalutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana biddeen jireenyaa eenyu takkeedha isa sagalee ta'e sana dubbii isa ta'e sana ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ana biddeen jireenyaa anatti kan nyaatu maaddiin ta'aaf anatti kan fudhatu xoofoon ta'aaf lammata deebi'ee hin beela'u lammata deebi'ee hin dheebotu jedhe. Dubbii Waaqayyoo kana yoo nyaanne firoota koo jireenya hafuuraa keenyaaf nyaata nuuf ta'a. Yeroo hundumaa yoo soorranne otoo hin dagatin otoo hin irraanfatin yoo nyaanne soora jireenya keenyaa jireenya hafuuraa keenyaa nuuf ta'a. Maaliif beektu? Macaafa Amoos keessatti akka jedhame lafarratti beela gadan lakkisa barichi nufa barra akkasii beelli kunis immoo dubbii Waaqayyoo dhagahuu dhabuurraa kan ka'e malee biddeen dhabuudhaan miti. Biyya kana keessatti baay'ee namni biddeen dhabee badaan rakkatu miti. Yoo biyya keessaa baanee dhufne wajjin kompeere ogoone haxinnaatu iyyuu malee waa isaa duwwaa miti. Innis nama barbaachisa lafarratti. Dubbii Waaqayyoo beela dubbii Waaqayyoo dheebuu dubbii Waaqayyoo hin jiraata otuma waan nyaatan jiru otuma waan dhugan jiru otuma waan keessa jiraatan jiru otuma waan uffatan jiru otuma waan ittiin deeman jiru beela'u dheebuu hafuura beela'u hafuura isa immoo eenyutu guuta beektu? Waaqayyo. Eenyu guuta? Dubbii Waaqayyo. Eenyutu guuta? Hafuura Waaqayyo hafuura qulqulluu isa jireenya namaa keessaa burqu isatu guuta. Isaa fi banamaadhaa garaan keenya kaaneen jaajjinaa Waaqa fuula dura mucaa namaa jaajji fuula koo dura hoo dhugi nyaadhu Waaqayyo nu haa gargaaru. Hoo dhugi nyaadhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo tokko akkas godhe wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 5 dubbifannee ilaalla. Ergamoonni inni dabarfamee kennamee du'ee awwaalame achi booda kiyyoo isaanii qaqaasaa fuudhataniitu laga bu'an halkan guutuu dadhabaa bulan homaan argan. Gooftaan du'a ka'ee ganameeffatee dhaqee qarqara bishaanii dhaabbatee sagalee mararteetiin yaa ijoollee koo qurxummii waan nyaatamu qabdu jennaani waawu jedhan. Waawu jechuun homaa hin qabnu jechaadha. Dadhabbii duwwaarra bulleedha. Homaa hin qabnu waan nyaatamus jennaani karaa mirgaa kana bidiruu karaa mirgaa kana mee buusaa kiyyoo keessan jedheen hin buusanii qurxummii hedduu qabatan. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Achitti mee waa'ee qurxummii duwwaa miti gooftaa Yesuus Kiristoos kan dubbate. Baraala waggaa 3 walakkaa guutuu ganamaa galgala of kennee dubbii isaa jiraata barsiise. Garuu gaafa inni dabarfamee kennamu mutuut keessaa jedhe. Galaa inni galaaseef mutuut keessaa jedhe. Waaqayyo nu haa oolchu. Hannutti dubbataa ture nu keessaa isa saamu Waaqayyo nurraa haa rukutu. Nurraa haa dha'u Waaqayyo. Simbirroo seexanaa jireenya keenyatti kan faca'e dubbii isaa isa jiraataatti akka nu hin jiraanne isatti qabamne akka nu hin jiraanne otuma gidiraan jiru otuma rakkinni jiru Waaqayyo nu dabarsa jennee amanuu dadhabne Waaqayyo nu haa oolchu. Waa qabdu waan nyaatamu firoota koo har'a waan galaa ta'u waan isin ceesisu waan rakkina keessa isin dabarsu abdii dubbii Waaqayyo qabdu waan nyaatamu. Yoo hin qabnu ta'e waawoo jenne Waaqayyo inni itti guutuu beeku itti guuta. Haa ufa qopheessin. Yoo qabna ta'e immoo irratti dabalan Waaqayyo kennaadha. Harki isaa guutuudha. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame ta'u. Homaa hin qabnu jedhanii. Achi booddee inni kennu beeku Waaqayyo kennaa isaa fide.
dhuguman isiniin jedhaa dubbii koo kan hin dhageenye kan hin eegne jireenya bara baraan qabu jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Sadaffaa dubbii waaqayyoo gara jireenya namaatti yeroo dhufu hijjiisa jireenya namaa. Sila Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 10-11 sinii caqaseera. Keessa baay'ee deebi'uun barbaadu. Biyyaana bokkaan jira, cabbiin jira, hin argitu. Fuula keenya dura jira. Bokkaan cabbiin waaqarraa gadi bu'eetu lafa jiisaa. Dubbiin waaqayyoo dubbiin koo ana biraa bu'eetu jireenya keessan jiisaa. Jiisuu qofa miti lafti jiidhuunsaa waa haa biqilchuudhaaf waa haa baasuuf hin biqilchaa. Tola nu keessatti biqilcha, gaarummaa nu keessatti biqilcha, jaalala nu keessatti biqilcha. Hin guddisaa ija godhata. Irraa immoo hanaammatu immoo jira. Hin haammatan immoo walii keenyaaf hambira ga'uu dandeenyuuf hirra isanni nutti facaasee biqilchee guddisee ija akka inni godhu sana. Kana booddee beela'uun hin jiru, dheebochuun hin jiru. Gara jireenya barbaraatti isaa wajjin darbuu malee. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Arfaffaa dubbii waaqayyoo gara jireenya keenyaa yeroo dhufu gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoositti yeroo hundumaa akka nuyi guddannuu fi nu ijaara. Jireenya keenya ijaara. Jireenya walii keenyaa ijaara. Walitti dhufeenya keenya ijaara. Tokkummaa keenya ijaara. Jaalala keenya ijaara. Walqabattee keenya ijaara. Dubbii waaqayyoo. Efesoon boqonnaa 5:27 irratti akkas kan jedhu arganna. Mataa waldaa kiristaanaa inni ta'e Yesuus Kiristoos waldaasaa jedha. Kun jechuun maal jechuudha? Nuun amantoota jaallata. Dhiqannaa bishaaniitii fi dubbii isaatii wajjin qulqulleesse. Waa tokko jala akkanaa murtanan barbaada. Dhiqannaa bishaaniitii fi dubbii isaatiin qulqulleesse. Eewun warra jaallate. Eewun warra gatii itti baase. Dubbii isaatiin nama qulqulleessa. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Dubbii isaatiin nama qulqulleessa waaqayyo. Akka kanatti warra jaallatu qulqulleessi har'as akka itti nu qulqulleessa waaqayyoo of laanne of yoo dhiyeessine waaqayyo fuula duratti. Nuti buusaa dhadha Kiristoosi. Egaa waldaan amantoon buusaa dhadha isaatiiti. Isatti qabamne isatti waliin taane gara mataa ta'ee gara gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoositti akka guddannu waaqayyo barbaada. Kanaaf immoo maalirratti hundeeffamuu akka nu qabnu nutti hima. Innis dubbichuma dubbii waaqayyo kana. Efesoon boqonnaa 2:22 dubbattanii hundee raajotaa fi ergamootaa irratti hundeeffamneetu dhagaa goleessa ta'e Yesuus Kiristoosiin qabanneetu mana qulqullummaa waaqayyoo ta'uudhaaf gara sanatti maal taanedha? Hin ijaaramne, hin guddanne. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hundeen raajotaa fi hundeen ergamootaa maal inni? Macaafa qulqulluu barsiisa isaanii. Barsiisa gooftaa Yesuus Kiristoos barsiise. Hafuurri qulqulluun keessa isaanii kaa'e. Afaan waaqayyootii kan ba'e dubbii waaqayyoo sarratti hundeeffamu, sarratti guddachuu fida yeroo dubbichi gara keenya yeroo dhufu. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni dhumaa shanaffaan dubbii waaqayyoo gara keenya yeroo dhufu hojii gaariidhaaf akka nu qophoofnu godha. Hojii gaarii. Dubbii isaa yeroo dhageenyu yeroo eenyu inni ifa ta'ee gara keenya dhufee jireenya keenya ni ibsa. Biddeen jireenya barbaraa nuuf ta'a. Nu qabbaneessa, nu guddisa.
hojii gaarii akka nu goonu nu godha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 dubbifattani dubbii Waaqayyo kan jedhu Waaqayyo duraan dursee akka qopheessetti hojii gaarii hojjechuudhaaf Kiristoos Yesuusin nu uume. Kanaaf uumamne, kanaaf fayyine, kanaaf lafarra jiraanna har'a. Hojii gaarii hojjechuudhaaf darbee immoo dubbii Waaqayyo keessaa bakka kan biraa isa lammataa ergaa Xiimotewosiif ergan boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 dubbifattanii ilaaltan dubbii Waaqayyo hojii gaarii hojjechuudhaaf akka nama qopheessu agarra. Nan xumuraan magaa maal goonu tokko dubbii Waaqayyo yeroo qo'annu akkuma nama calluma jedhee macaafaa akaadaamii mana barumsaatii argatee dubbisuu nuuf hin ta'u. Of eeggannaadhaan yeroo laannee Waaqayyoon kadhachuudhaan dubbii Waaqayyoo haa dubbifannu. Yeroo laannee otoo gargar hin kutin maaliif soora hafuura keenyaati, soora jireenya keenyaati kaa. Otoo jireenyaatiin baanee hojii keenya dhannaa haxinnaatu yuu mallaaqan otoo nyaatiin oollata tariin oollata galgala otoo waan ciniinin bullaa tariin bullataa minaalbaata yoo hin jiru ta'e garuu jira. Isa caalaadha kun immoo tokko isa kan kadhannaadha wajjin. Lammata dubbicha keessaanii waan Waaqayyo nutti dubbatu dhaggeeffachuu barbaachisaadha. Qarumatti dubbisuu qofa otoo hin ta'in maal jedhaa jira Waaqayyo natti maal dubbataa jira, maal naan jedhaa, dubbii kana keessaa maal natti dubbata hafuurri Waaqayyo jennee Waaqayyo fuula dura turree dhaggeeffachuu. Hin dhaggeeffatama dubbii Waaqayyo yeroo dubbifannu hin dhaggeeffatama. Sagaleenis immoo dhufa waan gurra keenya tokko yeroo tokko nan abdadha baay'een keessan sakara akka amala akka qabne yeroo dubbifannu teenyee mediteet yeroo goonu jireenya keenya keessa wanta dhangala'u tokkotu jira. An akka kanatti natti dhaga'ama. Jireenya keenya keessa dhangala'eetu of aaragalfii addaa qabbana addaa fida. Isa shaakaluutu nuuf ta'a yeroo tokko calmannee irra keessa rukunnee bira darbuu miti. Waaqayyo ayyaanattiin dubbii isaa irratti mediteet goonu akka nuuf kennu Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Dubbicha gadi fageenyaan hubachuu han warra Fariisotaaf barreessitoota sana dubbii Waaqayyoo fudhachuu dhoowwe yoo jiraate maal inni hubachuu dadhabuu isaaniiti. Gadi fageessanii hubachuu dadhabuu isaaniiti. Waan hafuurri Waaqayyo nu hubachiise immoo hin irraanfatamu yeroo hundumaa haphee ta'e jireenya namaatti qabata. Arfaffaa kan dhageenye dubbii Waaqayyo hafuurri qulqulluun kan nuuf mallatteessu jireenya keenya keessatti isa ergicha fudhachuu abboomamuu raawwachuu nu barbaachisa. Yoo kana goone isatti amma dhumaatti jiraanna. Dubbichis immoo nu keessa jiraata. Komeen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra isaa dhaggeeffataa turarraa qabaachaa turu maalin? Anatti namanta waan ta'eef isin bira kan jiraatu dubbiin qabdanii. Anatti hin amantan waan ta'eef dubbii isin bira jiraatu hin qabdan. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 37 qabna obbiraa dubbii Waaqayyo Waaqayyo nu gargaaru. Maalinni gonfoon keenya ree booddee kennaan keenya maalin dubbii Waaqayyo biraa qabaannee amma dhumaatti yoo dhaaban lafa kanarratti duuka buutota isaa taanee argamu as lafarratti warra amanan qofa miti duuka buutota taanee argamu. Isa dhufutti immoo mootummaa isaatti jireenyi bara baraa warra kakuu galameef
jireenya bara bara sana dhaaluudhaaf warra jiran taanee akka nu argamnu isa kana haninni nuuf galaasa gonfoo kan nuuf ta'u jireenya bara baraatiin kan nu ga'u isa kana Waaqayyo dubbii isaa kan dhageenyu hanqalbeeffannee qabannetti jiraannu nu haa godhu nu haa gargaaru. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Ati jiraataadha. Ati hundumaa dandeessaa. Ati hundumaa beekta gooftaa ko ulfaadhu. Dhugumaan isiniin jedha. Dubbii koo dhaga'ee kan eegu jireenya bara baraatti darba malee duuti isan argatu akkuma jette. Dubbiin ati jette kun nu keessa jiraatee yaa Waaqayyo nus qulqulloota kee wajjin dhaaltota akka taanu ammayyuu ati nu gargaari. Dubbii kee kanatti amma dhumaatti jiraanne yaa Waaqayyo dubbicha kan dhagahin jiraniif immoo akka hiruu dandeenyuuf humna ayyaana jabina nuuf kenni. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee ameen.